Ashamaa harka fuunee hordoftoota Masii Arsiituuf jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Warroonni kun maatii koo taatanii na hordofaa jirtan guddaa galatoomaan isinin jedha. Guyyaa har'aas viidiyoo birootiin walitti deebinee jirra. Akkuma jalqaba irratti sagalee dhaggeeffattanidha. Obboleettii keenya kana 270,000 birriin isheen shawwadamtee dhabdee jechuudha. Ragaa sobaa yookiin immoo waraqaa sobaa birriin keessiif galee jira jedhaniini haala kanaan waraqaa kana kennaniifii jiran jechuudha. Garuu waraqaan kun immoo waraqaa dhugaatii miti. Barreeffamni isaa irra jiru gara jalaatti irratti illee waraqaan normaanii birriin itti nuuf galuu fi kan normaan hin taane garuu garaagarummaa qaba jechuudha. Bifa kanaan sobuu danda'anii jiru. Baay'ee ulfaata. Obboleewwan keenya biyya ormaa keessa teenyee birrii gara biyyaatitti erganu. Ishee kana qofa osoo hin taane namoonni biroollee namoonni hedduun warroonni birrii isaanii dhabanii warroonni birrii erganiif sunillee bilbila isaanii jalaa balleechan hedduutu jira jechuudha. Kanaafiyyuu waan akkana kanarraa of eeguun barbaachisaadha. Biyyaansi yoo ta'e birrii bakka tokkotti erguun hin barbaachisu. Birrii akkana bakka tokkotti yoo baay'ate bakka tokkotti erguun hin barbaachisu jechuudha. Namni haala kanaan birrii hanga nuti qabnu itti kennine nuuf galcha jennee amanamummaadhaan itti kennine namni sun garuu amanamummaa isaa san hir'isee birrii keenya yoo haala kanaan nu jalaa balleessu hedduu namatti dhaga'ama jechuudha. Akkamitti akka dadhabneetii hojjennee finnu nutu beeka. Kanaaf yaa namoonni hedduun namoonni hundi warroonni birrii erganiin hatanii osoo hin taane garuu muraasni immoo haala kanaan birrii namaa kan nama dhoowwatan kan nama soban kan bilbila ofii balleeffatan hedduutu jira jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kana irraa of eegaa isinin jira obboloota kiyya viidiyoo kana waa irraa barattu jedheen yaada. Keessattuu warroonni gabaa gurraacha yookiin karaa alaatiin maallaqa erganii haala kanaan namoonni birrii isaanii dhaban hedduutu jira jechuudha. Hedduutu jira. Yoo danda'amaa ta'ee nama san bilbila taargaa makiinaa isaa qabachuun illee baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yoo namatti jabaatte gara warroota nama hojjisiisanitti illee yoo himatanii haala saniin nama san qabsiisuu ni danda'ama jechuudha. Garuu nuti warroota bira hojjennu dhoksinee haala kanaan erganna waan ta'eefiyyuu sodaachuu dandeenya. Garuu immoo osoo nuuf danda'ame warra bira hojjennu itti himne haala saniin isaan akka alumaanuyyuu nu ergan osoo taasisne baay'ee bareeda jechuudha. Maaliif yoo rakkoon tokko uumamellee isaan itti gaafatamummaa nuuf fudhatanii hanga tokko nuuf hordofanii akkasumallee immoo isaanillee warroonni ergan kunillee biyya arabaa keessa taa'aniiti gaafa isaan irraa dhufanii daayirektii isaan dubbisanii isaan irraa fuudhanii hanga kana hunda birrii keenya fuudhanii nu jalaa hin badan jechuudha. Maaliifuu jennaan ni sodaatan isaan waan ta'eef iyyuu jechuudha. Nu qabsiisuu danda'anii rakkoo garaagaraa nurraan gahuu danda'an jedhanii waan sodaataniif iyyuu haala kanaanillee of eeguu hin dandeenya dirqama erga alaan erguun nutti ta'ee jechuudha. Baay'ee ulfaata 2,270 jechuun birrii guddaadha. Kana hojjetanii dhabuu jechuun baay'ee ulfaata. Haala kanaan sobamtee jirti obboleettiin keenya. Kana qofa osoo hin taane ijoolleen hedduun haala kanaan bifa kanaan warroonni sobamaa jiran birrii isaanii dhaban ijoollee hedduutu jira jechuudha. Warroonni bilbila jalaa cufatanii bilbila jalaa kaasuu didaniif namoota hedduutu jira. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa yoo birrii ergattanillee bakka tokkotti birrii keessan baay'istanii hin erginaa. Xixiqqeessitanii yoo ergitan isiniif wayya waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan maallaqa ofii dhabuun baay'ee namatti dhagahama. Kanaafiyyuu of eeggannoo cimaa ofiif godhaa, of eeggadhaa. Bakka tokkotti nuuf haaseenuu qofa ilaaluu osoo hin taane birriin kun haala kamiin nuuf gala jennee ilaaluun immoo baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf birrii ittiin erginu birrii 20 dhabuudhaaf ishee san bakka bakkatti hin baasnuuf jecha birrii kana hunda dhabuun baay'ee ulfaata. Kanaan ganan jedhamne jechuudha. Rabbiin nama haa eegu. Namoonni hundi akkana miti. Warroonni erganillee warroonni amanamummaa qaban namoonni taamaanyii ta'anii seeraan nama ergan namoota hedduutu jira jechuudha. Akkasumas immoo kan akka kanaatitti maallaqa fudhatee kan bilbilas balleessu akkuma jiru kan immoo waraqaa sobaallee birriin keessan isiniif galee jira jedhanii waraqaa sobaa namaaf kennullee akkuma argitan kana ni jira jechuudha. Osoo danda'amaa ta'ee dursa birrii seensisee achii booda dhufee ni fudhata yoo ta'e haala saniin akkasitti
akka namni sun isiniif ishii jedhu taasisuudha malee dursa buutanii birrii itti kennitanii namni kun yoo birrii kana fudhatee bade iddoon itti qabsiisan baay'ee rakkoodha. Keessattuu warroonni immoo asarri keenya walitti dhiyeenya hin qabne isaan hin beekanii isaan dhoksinee ergina yoo ta'e haala kanaan isaanittillee ni himna yoo ta'e isaaniifillee waan haaraa ta'a deebi'anii immoo isaanillee akka nu shakkan nu taasisa jechuudha. Baay'ee rakkoo hamaa keessa kan seenu numa ta'a waan ta'eef iyyuu jechuudha. Osoo jara keenya bira hojjennu dhoksine haala kanaan birrii kana ergine jenneeni deebi'anii hanguma wanti tokko mana keessaa badu nu shakka waan ta'eef iyyuu jechuudha ni beektanii isaan yeroo baay'ee waan tokko irratti yoo waan tokko ta'e nu shakkan jechuudha. Kanaafiyyuu wanta akkanaatutu jira yoo danda'ame dursuma isaan beeksisanii warra itti hojjennu san beeksisnee haala saniin ergachuu yoommoo itti haala saniin nuuf hin danda'amne jara keenya bira hojjennu isaan hin beeksisnu isaan haala kanaan ishii nuuf hin jedhan yoo kan ta'e immoo itti nu'uyyuu maallaqa keenya bakka tokkotti yeroo tokko erguu dhiisu kunillee furmaata tokko nuuf ta'a. Akkasumallee immoo dursaa namni sun akka nuuf galchu taasisu kan isaa erga nu galchee booda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Namni itti dhama'ee itti dadhabee itti tuffatamee dadhabbii hedduu keessa darbee birrii kana hojjetee argatee har'ammoo birrii kana argatee gara biyyaatti naa gala jedhee yeroo namni kun yaadutti haala kanaan kana raawwachuu jechuun baay'ee ulfaata. Namni silaa rabbi sodaachuu erga dhiisee bubbulee jira namni tokko hunda osoo hin taane bicha rabbiinis naa eegu. Tanaan durallee viidiyoo wayii hin jira warroonni kaargoo irratti illee namoota sobaa jiran jechuudha. Namoonni hundi taamaanyinatiidhaan kan biyya namaaf hin geenye ni jiru. Viidiyoo isaa dhumarratti isiniif hin galcha jechuudha. Birrii ijoollee hedduu fi kaargoo ijoollee hedduu isiniif hin erga jedheeni. Sana booda bilbila isaa jalaa cufatee bade jechuudha. Bilbila garaagaraa qaba akkasumallee hiriyoota isaa inni itti dhiyaatu ijoolleen itti bilbilanii yaalanii turanii garuu immoo inni bilbila isaa hin kaasu. Warroonni duraan itti dhiyeenya qabanii nama kana ni beeku hariiroo waliin qaba jedhanii isaan yaadanii nama sanillee bilbilanii dubbisanii. Lakkii nuti nama kana waliin hariiroo hin qabnu hin beeknu nun dubbisu bilbila nu jalaa hin kaasu jedhanii deebii laachaa turan jechuudha. Viidiyoo isaa dhumarratti isiniin dhaggeeffachiisa. Ijoolleen sunillee haala kanaan bo'aa jirti afaan Amaariffaatiin hojjette ijoolleen sunillee kanaafiyyuu of eegaa warri kaargoo gootanillee birrii qofa osoo hin taane kaargoo irratti illee kaargoon illee yoo ta'e birrii meeqatti bahee meeshaan bitamee birrii kaargoo namarraa fuudhanii sana booda immoo as buuteen isaanii warroonni dhabamu warroota hedduutu jira jechuudha. Kanaaf kanaa mannaa mi'allee bituu dhiisuu wayya jechuudha. Hundi tokko miti tokko jechuun danda'ani. Namoonni taamaanyiin namoonni amanamummaadhaan hojjetanillee ni jiru. Kan immoo dursa maallaqa isaanii galchanii erga galchanii boodallee dhufaniiti namarraa fudhatan hedduutu jira jechuudha. Kanaadhaafiyyuu of eeggannoo godhaan isiniin jedha. Waanuma hunda irrattiyyuu kana hunda yeroo tokkichaan erguun baay'ee barbaachisa. Xiqqeessanii erguudha yoo ta'e iyyuu jechuudha. Garuu osoo nuuf danda'ame warroota bira hojjennu biratti isaanitti osoo beeksisne gaafa rakkoon akkanaa uumamullee isaan hanga tokko nu cinaa dhaabbatanii nu gargaaran jechuudha. Wanta akkana sijjammar warra alaan erguudha. Warroonni birrii akkana godhan kun malee warri tikkilenyaa baankiidhaan birrii ergu hojii akkanaa hin raawwatanii warra alarraan yookiin gabaa gurraacha jedhamu isaan warroota akkasitti erganiitu warroota akkanaa kanatu kan nama sobu jechuudha yeroo baay'ee. Warroonni baankiidhaan ergan ishiin jedha waan akkanatti nama soban jechuudha kana hundanna. Kanaafidha maal nu godhanii jecha irraa kan ka'edha jechuudha. Gochi isaan akkana godhaniifillee namni silaa rabbi hin sodaatu. Biyaansi isaanillee kisaaraa keessa galuu danda'an hin beekan jechuudha. Namoonni tokko ijoollumti biyya Arabaa keessa jiru jechuudha. Waan an beekuufan viidiyoo kananna. Birrii dursa gaafa isaan erganiifiyyuu nu'umti jechuudha. Nu ergaa jenneen gaafa gaafatanii ijoolleen tokko birrii isaan yoo birriin sun dingatallee tasa isaan biratti galee yookiin dursee isaan biratti galeeyyuu warroonni deebi'anii birrii kana nama san warroota ergan kana dhoowwatanii jiran jechuudha. Sababni isaanii kisaaraa keessallee isaan galaniiti namantini jechuu ni danda'an jechuudha. Obboleewwan keenyallee warroonni haala kanaan ergannu nuti warroonni biyya Arabaa keessa jiru hundi bifa tokko miti. Warroonni gaarii yaadanis jiru. Warroonni muti akkasuma waan namaatiif illee intini jedhan ni jiru. Dhiifama isin jechuu barbaadatan asirratti waan akkasiillee waan an arguuf hin jechuudha. Dogongoraan gaafa birriin namni sun duraan nu ergaa tureetii dogongoraan gaafa maallaqni isaa sun nu bira seene
birrii nama sanii san deebisuu irratti baay'ee rakkoo qabna jechuudha. Kanaafiyyuu nullee waan akkanaa kana irraa of haa qoxxabnuun isiniin jechuu barbaadetanii nu'umtuyyuu tasa yoo birrii namaa nu harka galee birrii san namaaf achi deebisuudhaaf baay'ee kan nutti ulfaatu darbee darbee namoonni ni jira jechuudha. Namoonni akkana waan argeefanii waan natti dhiyeenyaan beekuu fi akkasumallee immoo namni natti ergate namni sun maallaqa san dhumarratti haa deebisuufi malee garuu dura inni tirrikii keessa wal galchaniitidha kan turani. Kanaaf wanta akkanaa ta'uu hin qabu. Haqni namaa kanuma namaatii, dafqi namaa kanuma namaatii nu ifoomaa hin godhu. Yaa xiqqaattus yaa guddattuutis kanuma keenya kan hojjenne sanidha kan yoo hojjennellee yoo itti fayyadamnellee kan barakaa nu argatu kan rabbillee nurraa jaaratu waan ta'eefiyyuu jechuudha. Kanaaf warroonni birrii ergachaa jirtanillee of eeggannoo godhaa. Haala kanaan baay'ee of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Maallaqa keessan bifa kanaan hin dhabinaa. Bakka tokkotti hin erginaa. Xiqqeessaa ergaa yoo isiniif danda'ame immoo warroota bira hojjettan biratti isaan beeksistanii isaan akka nama san dubbisanii daayirektii nama san isaan dubbisanii isaan akka erganillee yoo taasisne baay'ee bareedadha jechuudha. Akkasumallee immoo yoo namni sun humtuyyuu ofitti amanamummaa qabaatee dursa nuuf birrii san seessisee erga birrii san nu seessisee immooti kan dhufee fudhatu yoo ta'e akkasittillee baay'ee bareedadha. Nuti biyya ormaa keessatti dadhabnee hojjennee makaraa meeqa arginee fuulli namaa nu garafee xiqqaaf guddaan nu ajajee jechuudha. Natsaannatii keenya dhabnee hojjennee gaafa maallaqa keenya dhabnu hedduu sammuun namaatillee nama tuqama. Birrii 270 jechuun birrii xiqqaa miti, birrii laayyoo miti. Ji'oota meeqa itti laffaatee namni kun akka birrii kana argate abbaa sanii fi santuudha kan beeku jechuudha. Kanaaf rabbiin waan akkanaa kana isinaa eegu jechuudha. Warroonni haala kanaan ergachaallee jirtan of eeggannoo cimaa ofiif taasisaa. Dursa yoo danda'ame isin haasessisuu yoo hin danda'amneef ta'e immoo xinniqqaaqee godhaa. Birrii hunda bakka tokkotti erguu dhiisuudha baay'ee ulfaata. Hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagaa naaf turaa.